macaafa qulqulluu Milkiyaa 3:6 amma 9 amma 11 kan jiru wajjin baranna barumsiin ani mas barsiisu kun itti yaadeen gaaffiinatti ta'eet bara baay'ee na boojjiseet jireenya namoota baay'ee qoreen ofis ilaalee namas ilaalee maqaan Waaqayyoo Gooftaa kun akka nurratti na baramne akka gaggeessaa tokkotti rakkinni saba keenya maayinni oksaan abaarsa keenya keessa jiru maayinni jireenya keenya keessatti kiristaanni tokko maalii fi warra kaan caalee hin argamu yeroo hundumaa gadduu ba'uu ilkaan qaruu xuuxuun iyyoomuun qullaa deemuun mana kiraa ta'uun makiinaa naafu harree dhabuun harree naafu caammaa dhatan dhabuun Waaqayyo ofiisaatiin maal akka jedhu ofirraa kaa Waaqayyo waan godhu hundumaan naasa'u tokkoffaa maal jedhaa ani Waaqayyo waanan ta'e maalin ta'edha hin geeddaramu Ani Waaqayyo waanan ta'e itti fufees ani Waaqayyo waan ta'e maal ta'u hin jijjiiramu ani Waaqayyo waanan ta'e nama miti ani geeddaramu namni garuu maal ta'uu qabaachisaati geeddaramu qabaachisaati follow me no ani Waaqayyo waanan ta'e maalin ta'u hin geeddaramu ani Waaqayyo waanan ta'e maalin ta'u namno ani Waaqan geeddaramu namni maal ta'uu qabaachisaati hin geeddaramuu qaba namni tokko jijjiiramuu qaba adeemsa jijjiiramaa qabaachuu qaba andurumas Waaqa har'as Waaqa borus maali Waaqa ati garuu akkana miti xiqqaadheen beeku daa'imoomeen beeku iyyoomees hin beeku ani Waaqayyoodha hin jijjiiramu kan bara baraati innaa jedhe namni garuu hin jijjiiramaa jechuudha ishii kanaaf yaa ilmaa Yaaqoob raawwattanii banne jechuun ammi taatee hafteetta inni dhugu dhumeera sanyii Yaaqoob inni biyya Gibxitti dhumuudhaan malu waan si dhibu kan biyya Gibxitti calqaba gadi bu'e nama mul'ataatu Yooseftu dursee gabbu'e biyya namni mul'ataa dhaqe keessatti mul'achuun dirqama kana booddee nama 11 bu'e achi booddee nama 71 bu'e sana booddee oolanii baay'atanii namni miliyoona 2 amma miliyoona 3 ba'e inni kaan dhumuudhumeedha haa ta'uyyuu malee yaa ijoollee Yaaqoob ilmaan Yaaqoob yaa ilmaan Israa'el isin raawwattanii maal hin taane hin banne nama si bukkee qabi jirta jireenya kee baruun beeku malee jedhaan amma har'a geesseetta beela irraa haftee dukkana irraa haftee du'a irraa haftee har'a geesse raawwattanii maal hin taane hin banne ishii bara abboota keessanii jalqabdanii ila dhaggeeffadhu hawaasa gara deemaa bara abboota keessanii jalqabdanii amma ammaatti isin seerrata koo irraa gortaniitu du'aa jira amma ammaatti bara abboota keessanii irraa jalqabdanii isin seerrata koo waan asin abboommii koo siniifta sin jiraachisa galmaan sin gaa sin jijjiira yaada koo biraa sin gaa jedhee seeran sinii dhaabeen qaba abboommiin sinii dhaabeen qaba seeronni isaa maal ana malee Waaqa biraa waaqessiin maqaa Waaqa lafatti hin dhahin bifa fakkeenyaan godhatiin guyyaa sanbataa qullees hin hatiin hin ajjeesiin hin ejjiin qabeenya namaa hin hawwin obboleessa jalatti sobaan dhugaan bahin jedhee seera siin dhaabeen ture isin barsana irraa kaachuu jalqabdan amma irraatti gara seera kootti maal hin taane hin deebine jirtu garuu seera kooraan jirtanii garuu jirtu haftaniittu du'aan qixxeen kun jirtu hulaagaan guuttan malee jirtu hulaa rakkinaa baattanii abboota keessan irraas gaarummaan baran har'as gaarummaa godhataniyyuu hafteetta isa du'ee Waaqayyo abbaa miti siif garuu har'ayyuu Waaqayyo abbaadha. Eeshi ani Waaqayyo gooftaan machaa gara kootti deebi ani Waaqayyo gooftaan machaa maal sin jedheen ture gara kootti deebi'a ana faana jiraachuu sinii wayyaa ana faana walii galuu sinii wayyaa jedheen ture anis gara keessanitti nan deebi'a walii gallaa abboonni keessan jiru garuu waan gaarii isin hin barsiifne isiniyyuu amma har'aatti kakwaara seentanii amma har'aatti du'a Yesuus booddee sinii salphachuu booddee Yesuus booddee hamma har'aatti gara koon deebi'e maaloo koottaa walitti deebi'e
deebina walitti araaramna jedheen ture. Ilaal aloonni badii quufee gaaffii maayisaa. Namni Waaqayyoon isaa maashin garuu ana isaa. Namni Waaqayyoon ani isaa. Nama ana Waaqayyoon saamtu. Ishee. Attamitti si saamna jettanii. Isin kudhan keessaa tokkoon. Isin kudhan keessaa tokkoon. Aarsaadhaanis. Asirraatiin nabbabaa kuraati jira. Aarsaa isheen jettu kun kuraati boodatti barannas. Isaan ana saam kudhan keessaa tokkoon na saamtu. Isin sabni hundinuu ana waan saamtaniif dhugumaan abaaramtaniif. Isin sabni hundinuu ana Waaqayyoon waan saamtaniif dhugumaan maxxanittu abaaramtaniittu. Amantoonni maaliif iyyoomu tokko eenyu na dubbisu Oosee 8 hin facaafne waan ta'eef waan walitti qabatan waan hin qabneef kan isaan iyyoomanii hafan. Isaanoo akka nama qilleensa facaasu wanta hundee hin qabne hin facaasu. Wanta hundeela isaanoo akka nama qilleensa facaasu wanta hundee hin qabne hin facaasu. Akka nama bubbee hammatuutti. Akka nama bubbee hammatuutti gad jedhee wanta guddaa sodaachisu hin galfatu. Wanta guddaa sodaachisu galfatu. Midhaan maasii keessaa mataa hin qabu. Midhaan maasii keessa mataa ija si godhatu. Tarii ija yoo godhateyyuu. Tarii ija yoo godhateyyuu. Hormatu nyaata baliita Yesus. Ila amantoonni kan isaan iyyoomanii bubbee facaas hoduu waan hundee hin qabne. Hani nama kakkuuti mul'ata hin qabu. Hani raajii hodii gad deeman soolii caammaaf suuree isaanii fixuurra kana amantoonni oduu malee kakuu raajiidhaan akka waan isaan darbutti yaadu hin facaasan. Hattuun nyaattee buluudhaaf hatti malee itti sooramuudhaaf hin hattu. Hindi lammaffaan amantoonni kan isaan iyyummaa keessaa bahuu dadhabaniif barakatiin wada hiyootaቸው የሚስብ ህይወት የላቸው. Jireenya eebba mana isaaniitti saamu qaban. Look, if we see the life of Elisha, isaan gabalannu itti gaayila. Dubartittiin dhabattee maaloo kottu nyaattu, maaloo kottu dhugi, maaloo wada hiyootu barakatiin የሚስብ ህይወት አለና ishiinis eebba saamuu qabdi, innis eebba saamuu qaba. Inni sadaffaan kan isaan iyyoon maaliif abaaramoota waan ta'aniif. Milkiyaa 3:9 isin dhugumaan iyyuu abaaramtaniitu. Abaaraman akkamitti sooromanii kudhan keessaa tokko gombisaa kottu waan galchuu diddanii dhugumaan isin maal ta'aniitu hundi keessa jira abaaramtaniitu. Abaaraman akkamitti sooroma? Jireenya abaaramaa keessa akkamitti nagaan ta'a? Akkamitti raajii nama gubbaatti raawwata? Eemee wasilitti moon ganamas jedhanii ture. Eemee warri vaaziliinii beektan yookaan vaayitaksii warri beektan. Beektu miti? Inni kaan hin beeku. Haqaa dibachaa muddate. Amma otoon vaaziliinii fuula kootti dibadhee bishaan itti dhaqee gadi seenaa? Hin seenaa? Qaarsaa jechuudha. Kanaaf jireenya tokko tokko wangeelli hin seenu. Cubbuun laphee daddareera. Siistemii dhawwaamini kun laphee daddareera. Lissaanii bara kana innaa bara keenya boonyee tsoomnee lafatti ofiree lissaan hin jiru. Ishiin bara kana namni suuqii bitti ta'ee xarapheessaa kan dabsee mallissaa nama nama miti. Nuti baratti itti seenatti kana qubee irraa bira reef geessaa. Ittisa bantii Waaqayyoo banee yoo si eebbisuudha baay'ee maloodha. Qoraatii na ilaalaadha malee raajii raachifadhaa jiru. Kan itti sooramuu dadhabnuuf xinnoo gubbaatti nama nama. Manni keenya jireenyi keenya nama nama. Kanaaf raajoonni mandara gayyaatee sharaa waxxattee zayitii birrii 10,000 gurgurattee biyyaa sharaa fudhattee baddi. Montaarboo isaanii fidhatanii maayii fidhatti si jalaabbatu. Birrii keenya guurratee badee siyyuu kan dhiisee badee hin toleen. Dhugaa siyyuu fuudhee kan hin badee hin tolle. Amanamaa ta'e. Qortoo tokko fama qonna isaa kan yoo dubbiste sirriitti bareechuu lafa sii ka'a. Gahee nama tokko. Yoo naan dubbisa beela kee keessa deebii 14:22 kaasee daddafaa. Yoo targeete sama dubbisiree. Ati dhugumaan jedhama qotee bulaadhaan jedhama. Wanta waggaa waggaatti qotee bulaadhaan jedhama.
waan waggaa waggaatti maasii keerraa argattu. Keessa tokko baasuu sirra jira. Kudhan keessa tokko baasuu sitti jira. Ati guutummaa bara jireenya keetii. Ilaala humnoo kan baruun waaqayyo sodaachuu baruu. Ati guutummaa bara jireenya keetii waaqayyoon sodaachuu akka bartutti. Kudhan keessaa tokko midhaan keetii kan daadhii wayinii keetii kan dhadhaa ejersaa keetii saawwan kee bushaayee kee keessaa hangafa dhalates iddoo waaqayyo gooftaan jechuun wanta iddoo waaqayyo gooftaan kee akka maqaan isaatti waamamu filate fuula isaa duratti nyaadhu. Yeroo waaqayyo si eebbisutti immoo kudhan keessa tokko sana geessuudhaaf bakka isaatiin qabne iddoo waaqayyo gooftaan kee akka waaqeffatu fu'atu fagoo yoo ta'e illee fagoo ta'e baadiyyaa yoo ta'e midhaan qabda yoo ta'e harree qabda yoo ta'e gurgurii birritti calleessiitiidha fiidiyeedha. Arfaffaa eeyyuu na dubbisi 3:11 sababii daanoo geergiin qabeenya isaanii jalaa nyaachuufidha. Sanu magaalaa immoo daanoo geergiin maara kan isinitti faashina jira dubbisi kan ta'u Miikiyaas 3:11 abbaan argattaa dubbifadhu inni asirratti matsaba sochoosta maayii jala dhabee Miikiyaas kabbummoo fageessadha. Baabura mul'atu naanis keessa nama akka tajjiru eeshi dubbisa Miikiyaas 3:11 midhaan keessan kan balleessu midhaan keessan kan balleessu irra ni fadha. Maasii keessan keessaa mukti wayinii keessanii maseenu kana ana waaqayyo gooftaa machaatu dubbateedha. Wanta isa isaan facaasan daana'oon jalaa nyaattuuf. 5 amantoonni maaliif sorban? Eeyyuu na dubbisa. 3:11 suma ammaa sana bakka. Inni isaan facaasan yeroo hundumaa jalaa waan badu jechuun milkaa'ina waan dhabanii. Kana akkanumaa waldarra deemtanii otoo see waaqayyo sirra irraawwattee inni eebbifamna yoo jettan raajii sitti raajame saba koo hin ta'u